Qaala'insa jireenyaa fi hawaasa keenya kan Baaleen keessatti gammoojjii keessatti rakkachaa jiru wal bira qabee gara walalootiin isinii dhiyeessina wajjin tura. Badhaadhina jechaa gubbaa gannuuf faarsaa jireenyi qaala'ee maali barri abaarsaa jireenyi qaala'ee maali barri abaarsaa baadiyyatti deemuuf hongee waxalamnee magaalatti galuuf diinarroo rifamnee qawwee haa bitannu waan qabnu gurgurannee qawwee haa bitannu waan qabnu gurgurannee hojjataan mootummaa himatuu sodaatee jireenya qaala'eef qalamaan mallatteessee warra suuqii kadhatee ji'a kan kafala jedheetti warwaatee maatidhaa waa bitatee ijoollee ofii waan jaalatuuf du'arraa oolfatee qanii guyyaan naanna'ee jiini isaa dhumu bakka laman geettuuf mindaan inni fuudhu bakka laman geettuuf mindaan inni fuudhu hundumtuu rakkatee qalbiin isaa cabaa barattoonni yaaddawanii qaala'insa jireenyaaf qalamaan lallabaa maaf jalaa hin dhageenye warri hojjettan dabaa maaf jalaa hin dhageenye warri hojjettan dabaa yaa warra dogoggortee mootummaa jala hojjettu jireenyi qaala'ee calliftee kan laaltu ani mootummaarraa nyaadha jettee yeroo shawwadamtu hawaasni yoo miidhame mootummaan hin jiraatu hawaasaaf falmadhu hin ta'iniiraatu hawaasaaf falmadhu hin ta'iniiraatu yaa warra geggeessaati hoo dhageettaa baajatuma qabduyyuu silaa of hin bartu biyya alaa keessaa xiyyitiin galchuuf deemta kaayyoon ati qabdu yeroo dheereffachuu walitti buuftee nama kennaa naannoftee ni kufta ni falmanna biyya teennaaf naannoftee ni kufta ni falmanna biyya teennaaf hongeen itti hammaattee Booranaa fi Gujii keessaa nama qofaa miti dhumaatiniin jira beeyladaa fi bineensi achi qofa miti hongeen itti buutee Baale biyya Waaqoo biyya Haaji Adam Saaddoo biyya Jawwishaakoo biyya Nadhii Gammadaa wirtuu handhuura koo beelaan dhumaa jirti haadhaaf abbaan kan koo obsuu na dadhabee hammaate garaan koo obsuu na dadhabee hammaate garaan koo hicciitii liqimsuun tiifadha Oromiyaa koo jechuun nu dabarsee seenaa galmeessisee Haaji Adam Saaddoo bari akaakuun koo biyya Haaji Adam Saaddoo tiisuuf luukii fuula 12 isiif jedhee liqimse har'a immoo gabroonfataan isima diiguudhaaf taankii itti bitee Baale biyya quufaa biyya itti godaanan biyya qur'aana itti baratan biyya qamadii irraa fe'atan biyya dhukaasa qawwee itti baratan beeloftee rakkachuun Oromiyaa kutaa 11f qaanii hedduu isin komadhe yaa Oromootiyyaa dhumaatuma turte haadhaaf abbaan kiyyaa qaala'insi jireenyaa isinis baase kaa yaa warra nuufin iyyin takkaa wal nu qixxeessee jira rabbiin abbaa haqaa nu haa jiraachisu isaaf hunduu salphaa nu haa jiraachisu isaaf hunduu salphaa gammoojjii Baalee keessa wanti nyaatamu yoo dhabamu warri magaalaa immoo nyaata isaanii argatee zayitiif aannaniif lallabu hawaasa baaliyyoo rabbiin siif haa roobu roorroon nutti hammaattus keessaa bayuu hin oollu roorroon nutti hammaattus keessaa bayuu hin oollu. Qaala'insi jireenyaa yeroo gabaabaa keessatti mootummaa kanaa fi hawaasa isaa wajjin bitamee isaaf dalagu wal dhabsiisuun isaa waan nama shakkisiisuu miti. Kanaafuu hawaasni keenya bakka jirtan hundatti tokkummaadhaan kaanee mootummaa kana ofirraa buusuun nurraa waan eeggamudha. Hawaasa Oromoo kutaa 11 keessa jirtan hedduu tokkoon isin komadhe koomeen kiyyallee maal yoo jettan ummata keenya gammoojjii Baalee keessatti yeroo dheeraaf hongeedhaan dhumaa ture itti ilaalaa turtan yeroo hedduu irra deddeebi'an viidiyooleen isaanii daa'imman du'aa jirtu horii lubbuun baatu hawwata keenya fi abboota keenya kaafilee keenya dhumaa jiru osuma argitanis sagalee ta'uuf itiddan warri miidiyaa harkaa qabdanis warri qondaala mootummaa taatanis warri mootummaa balaaleffatanii fi warri mootummaa deeggartanis itti ilaalaa turtanii rabbiin immoo danda'aadha wal nu qixxeessee jira jechuudha. Amma sa'aatii kanatti jireenyi isinitti qaala'ee kun zayitii hammatee ka mana algaa bulullee albeergoo isaatti zayitii wajjiciisaa ka doktoraallee akkasuma immoo qondaalonni mootummaallee zayitii qabatanii ajandaa godhaa jirtanii baga isinitti qaala'ee jireenyi haga mootummaan kun isinirra jiru isinumatti qaala'a. Qaala'insa jireenyaa qofaa miti ilmi namallee qaala'uuf deemaa jira. Mootummaan kun Oromoo lafarraa fixee
Oromoo qaala'uuf deemaa jirti. Kaan biyya alaatitti ofirraa dhoorgaa, kaan biyya alaatitti ficcisiisaa, kaan biyya keessatti ficcisiisaa, kaan beelan hongeedhaan akkasuma immoo nama kenna kaan lolatti erguun kunin lolaani kuni ofirraa lolaani kaanin lolchiifata. Jidduu kanatti qaala'insi namallee dhufuuf deemaa jira. Qaala'insa kana ofirraa buusuuf mootummaa kana ofirraa buusuun dirqama Oromooti. Mootummaan kun biyyattii san diiguu irratti akkasuma immoo jireenyi jajjabaatu irratti shoora guddaa isinitti taphataa jira. Isa ofirraa kaasuu irratti haa xiyyeeffannu hundi keenyayyuu. Galatooma waan nu bira dhaabbachuu dhabdaniif uummata gammoojjii Baaleetti ilaalaa turtan hedduu tokko galatooma. Zajaan immoo Hajaa Damsaaddoo uummata Oromoo kutaa 11 hin dabarsu jechuun lukkii 12 nyaatee fixe tanan taatu silaayii garuu namni akkuma akkitti yaada Oromoon osoo wal quba qabaatee har'a akka salphateetiniin saree hin ta'u wal quba haa qabaannu. Hawaasni keenyaa tokkummaan odoo socho'ee akkanaan taanu jechuudha.